Abbaa ilmaaf Abbaa qulqulluu Waaqayyoo tokko ameen. Jaallatamtoota maatii Waaqayyoo biyya keessaaf biyya alaatti kan jirtan mara Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidoo amantaa hordoftoota kan taatan baga tsoomii guddaatiin kan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga ittiin singa'ee baga waliin geenye. Egaan tsoomii abiyyi tsoom yookaanis immoo tsoomii kan gooftaa jennee waggaan kan simannuuf kan tsoomnu macaafi qulqulluu akkuma kaayetti wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraati akkasuma wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraati maal jedha gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara bosonaatti yookaanis immoo gadaama Qorontositti gara sana hafuurri geesse. Isa boodas gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa 40 halkan 40 tsoomee gaafa tsoomii raawwatus immoo diiyaabiloosiinis hin qorame. Qormaata kanas immoo injifannoo guddaatiin mo'umsa taasisee jedha. Egaan jaallatamtoota maatii Waaqayyoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gannata keessatti mo'amee kan ture karaa nyaataatii mucummaa isaa kan fudhachiisee ture surraaf eebba Waaqayyoo kan dhabee ture Addaamiin gara mucummaa isaa deebisuuf tsoomanni jalqabee ture sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raawwatee fi waan sadiitiin isa qoramee ture kasoomina mataa of qabuutiin horii jaallachuutiin fiqranawaa isa jedhamu karaa gara biraa immoo of tulummaa qormaata sadan kana arstaa xaawwisa jedhamu hangafoota cubbuu kan jedhaman kana Addaam waan sadan kanaan qoramee isa ture gooftaan keenya Yesuus Kiristoos injifannootiin mo'umsa taasisee diina mo'ee seexana saalfachiisee anaaf siniif mo'umsa nuu laate diina timmoo kan nuu laate tsoomaaf kadhannaatiin galanni maqaa isaaf haa ta'u. Amma sigaa qulqullichi Yaareed akka inni dubbatu ንጹም ጾመ ወናፍቅር ቢጸነ ወንትፋቀር በበይናቲነ jedha. Tsoomis atsoomnu jaalalaas aqabaannu tsoomis atsoomnu walii keenyas immoo wal ajaallannu jedha. Egaan anaaf sini fakkeenya kan nu taasisee fakkeenya nu laatee seera kan inni nu laate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka tawaahidoo Ortodoksiitti tsoomii 7 jira. 7 kana keessaati tsoomii isa guddaa kana waggaan guyyaa 55 tsoomna. Gooftaan keenya guyyaa 40 tsoome. Nuunis egaa dafinooti amma jimaataatti gaafa lakkaa'amu guyyaa 40 akka ta'uuf abbooliin keenya seera kana nuutumanii nu laataniiru. Nuunis tsoomii kana gaafa tsoomnu waan 5 raawwachuu qabna. Tokkoffaan kasoomina, lammata namoota rakkatan micwaati jedhamu gargaaruu horiitiinis yaadaanis gargaaruutiin hiyyeessolii waan qabnuun gargaaruudha. Sadaffaan kasoomina mataa gadi of qabu. Afuraffaan akkasuma kasoomina jechuun mataa gadi of qabu yookaanis immoo kadhannaa taasisu. Kadhannaa obboleessa ofii jaallachuu kun 5 kuni tsoomii keessa raawwatamutu isarra jira. Kanaaf tsoomii kana gaa kasoomina mataa keenya gadi qabne Yaaqoob qulqullichi ergaa isaarratti boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti maal jedha? Fuula keessan mataa keessan fuula Waaqayyoo bukkeetti gadi of qabaa. Waaqayyoon of tuulamtoota hin jaallatu. Kasoomina kan qaban garuu hin jaallata. Isaaniinis immoo ol isaaniin kabaja laataafi. Sinis immoo seexana morma Waaqayyootti dhiyaadhaa innis gara keessan dhiyaata. Caalaatti cubbamoo yaa cubbamootaa jedha. Kasoominaan
gadda keessan kolfa keessan gadda gara gaddaatti gammachuu keessan immoo gara kadhannaatti raawwadhaa fuula waaqayyoo bukkeetti mataa keessan gadi qabaa innis ol sin qabaa jedha. Kanaaf tsoomii kana gaa kasoominaan jaalalaan waan gaarii hojjechuutiin fuula waaqayyoo bukkeetti jilbeeffachuutiin akka nu raawwannuuf waaqayyoon nu gargaaru tsoomii kana nu xumursiisee ifa du'aa ka'uu isaatiin nu ageessisuun jaalala isaanuuf haa ta'u. Waaqayyoon sinaa eebbisu, waaqayyoon sinaa kabaju, biyya keenya biyya Itoophiyaa addunyaaf hundumaaf nagaa fi tasgabbii nuuf haa laatu. Ameen.